Ashamaar kafuuni akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa ayyaantu sallaa jedhu jalatti argamtan nagaan ku bakka jirta sina qaqqabu. Egaa kaarra waan ajaa'ibaa tokko fideetu dhufe ayyaantu maal fidee dhufte? Waan miidiyaatti baay'inaan jechuu dandeessanii asiin jeerikaanii handaanqoon itti dhugduudha carqiin kan irratti mul'atu malee baay'izawwee manni lukkuu mana tsiddit jedheedha jechuudha. Egaa mana lukkuu kanaa fi akka ani immoo lukkuu guyyaa kaleessaan bitee galchee jechuudha duraan baaseen turee dadhabbii qabu kan qabu amma immoo mana isaaniitti tan jijjiiree jechuudha. Galgala kanan gadi yaasee mana kan warri bittanii akkanatti handaanqoo akka kee buuphaa ergan handaanqoo kee ofirraa gurguree buuphuma bituunuyyuu kisaaraa namatti ta'a jechuudha. Maal mana keessatti mana keetiif si barbaachisaa bituun keen oolu buuphaa takkittiin haga buuphaa 15tiin natti wayyoof nan bite handaanqoowwan 10 dhokatanii jira seetti argisiisa handaanqoo meeqan bite mana lukkuu warri bitachuu barbaadan meeqan jira kan jiru viidiyoon tun viidiyoo daqiiqaa lamaatidha jechuudha isinitti hin dheeressu manni lukkuu kan wanni takkumtuu keessaa deebii hin qabne jechuudha hojjisiisuu dandeessan gurguddaan hojjisiifamuu danda'a warri nu hojjisiisi meeshaa wajjin nu galchetanillee meeshaa wajjin hojjisiisee isinii galchuu nan danda'a darajaa lamaan jira darajaa sadiin jira akkasiin barbaadetti lukkuun kun bootaan nyaatatti nyaattu dudda duuba immoo boophaa itti bootaan bustudha jechuudha amma geenyaan caacuteen bitee garuu haa taatu jajjabduudhaan bitee as keessatti gandaa achiin immoo karaachaantu bishaan aduun akkan arganne egaa hamma saneedha garuu nu biratti bonaadha akka aduun arganneen carqiitti shaffanee jechuudha carqii kana tarii isin dabbaruu danda'a dhiifama jaaf qalbii keessarra naambisa garuu ani bishaan jedhee tan itti wanni oddoo qabu maalifan buuphaa bitee fayyadama deebisii buuphanu na fayyadduan hatta jechuudha bishaan oddoo keessan jiru bishaan jeerika wanniidhaan gaariidhaan waraabama singarrama gaariin gisee tokkicha meeqan aga fiddu jechuudha lukkuun as keessa dhokate gadan yaase kara galgalaa amma biyaanse kara saasagalee akkasiidha ani gadi yaasnan sukkaar dinnichi kana keessa yookaan dinnicha mi'aa keessa dhokatanii as keessa nam'anii jiran jechuudha akka argartan tokko keessaa ba'a malee akkuma jiru jira lukkuu meeqan bitee lukkuu 12 bitee nan laala hidheetan mana kana keessatti lukkuu 10 qaba manni baay'izawwee ani immoo lukkuu 2 kormaa itti dabalee dhaltuu 10 fi kormaa immoo barbaachisaa dhedheen kormaa 2 keessa dabalee jechuudha. Kanaas isin jechuu jaaladhaa egaa kaamas deebi'ee lukkuu bitadheetu jira hidhee isin beeksisuu fi asumaan mana lukkuu isin beeksisuufan bootan buuphaatti buuftu baay'izawwee gingilchaadha achuma keessa konkolaatee bootaa sanitti namma achuma jalaa guurrattu baanii oddoo keessan isin jalaan balleessanii baanii isin jeeqanii isin jechuun jaaladhaa egaa kaa bootaa kana nyaata isaaniitidha jechuudha kanan bakka kanatti naqee fi ala baananan naqee malee baay'izawwee bootaatti nyaatan gandaa isaanii argitanii jirtu siraata qabu achuma jalaa ganama ganan lafa kosii isaanii xaragdee baasuu bichaadha oddoo bal'aan qaba galata waaqayyo oddoo kana maafan itti fayyadamne jedheetiin jechuudha guyyaa kaleessaa murteessee kanan deemee toobitee waliigallee abbaa manaa koo wajjiniin jechuudha egaa kanaa guddatanii waaqayyo hoo jedhe ganna kana hoo nyaatan birraatti naa buusuu hin jalqaban jedhee yaadaa yeroo sanitti yeroo bishaan hundi barbaachisuudha waa baay'ee mana keessa namarraa cufti baay'izawwee jechuudha lukkuuni ijoollee hojiin tuffatina amma baay'izawwee carqii kana laaltanii isin dabbaruu danda'a kuni oggaa aduun hin jirre irraa ka'a roormaanii gandaan isaanii kan qoshaashan tokko oddoo kee keessa kan bu'u hin jiru dudda duuba yeroo dhala gaariitti kan hojjetameef hin jiraachi duuban dhaluu gadi yaa'anii yoo ati akkanatti qilleensatti gadi baastee bashannansiiste malee nama fakkeenyaaf kara galgalaadhaa hojii koo xumurradhee nan gadi yaasen anis ala taa'een isaan laala achi anis waan hojjedha waan biraatiin isaan biqiltuu haadhu malee lukkuu waan biraa maan godhan bakka ammoo amma immoo yeroo biqiltuu haadhan hin geenye gadi baanii qilleensaa fudhatan jedheeni kana viidiyoo tan laayik godhaa isiniin jedha.